السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا فردوتا كينيا وندي كيسانو بغانا غانو جراتن فياك أبداني جروف جريني كيسان هالك اللي انسامال فكاتا نغا كوتي غالت ربي كوجمتوتا فردوتا كينيا سينيس أكنا غال جرتن عبدي قدا سيني راقبا oduu haaraa waan addaa takka qabadheesiniif dhiyaachuuf deemaa namoonni hedduun koomentiin viidiyoo garagaraa keessatti yaa abdii jechuun ammoo karaa keessaatiin na dhuftanii illee warroonni na arrabsitan illee ni jirtanii hundi keessanuu galatooma. Arrabni keessan yookaan wanti karaa koomentiitiin yookaan karaa keessaatiin dhuftanii na arrabsitanii jibbiinsa anarraa qabdan osoo hin taane jaalala anarraa qabdan waan sirraa hin taane hojjattee waan silaa hojjechuu hin qabne hojjattee kanaaf nu'uun kun waan si jaalannuuf qajeeluu qabda jettaniiti kan arrabsitan malee jibbiinsa kiyya irratti yookaan waan na jibbitaniif miti ka isin arrabsitan jechaadha. Kanaaf warroonni koomentii karaa arrabaatiin na arrabsitanii koomentiidhaan akkasitti yookaan karaa keessaatiin waasaappiin haa ta'uun iimoodhaan lakkoofsa kiyya bifa garagaraatiin argattanii na arrabsitan guutuun keessan galata guddaa na biraa qabdanii osoo na jibbitanii na arrabsitanii waan na jaalattaniif akka na arrabsitan abdii isin irraa qaba jechaadha. Kanatti erga kana jedhee ka'een booda kabajamtoota furdota keenya mucayyoo caaltuu mucayyoo haadha sabboontuu biraa baddee waa'ee isii irratti kan nu dubbataa turre jechaadha. Dhugaa kanammoo kan beeku isin waan nu bira hin jirreef jechaadha. Namuma beekutu beeka jechaadha dhugaa kana. Kabajamtoota furdota keenya mucayyoon sun gaafa mana isii irraa baddee bakka turtee booda mucayyoo warra amma bira jirtu kana bira jirtullee anquba qabaa ni argee bakka isin jirtu ni beekaa jedhee haadha caaltuutti himee eenyu haadha sabboontuutti himee ture. Ati sabboontuus tole nageessi jedhaa turte jarri warri isin bira jirtan sun mucayyoon bira jirtu sun jechaadha. Akkan haadha sabboontuu ganda isaanii hin finne na akeekkachiisaa turan jechaadha. Kanaaf na akeekkachiisaa turan akeekkachiinsi isaa yookaan isaanii mucayyoo sana achiin fudhachuuf dhoffachuuf yookaan faayidaa addaa wayiitiif maaliif osoo hin ta'in jechaadha. Haati sabboontuu mucayyoo tana dhabdee isiniinuu waliin buutee rakkoo irraa wannaa waan jedhaa turteef haati sabboontuu ni jarjartii obsa hin qabdu. Kanaaf nutti yoo dhuftee nutti iyyitee araboota nutti kolfisiisuu dandeessi waan biraatiif saaxilamuu dandeenya. Kanaaf hin barbaadu barbaachisaa taana ansi kennee ati fuutee ganda isii geessitaa yookaan ammoo isii asitti wal garsiistaa kanaan jedhan naan jedhanii jechaadha. Akkas naan jedhanii jennaan tole jedhee haadha sabboontuu ana amansiisa jedhee haadha sabboontuu bifa garagaraatiin amansiisuuf yaalee tole hin jenne jara san akka dhiisuu hin barbaanne jara san qofa osoo hin taane bakka mucayyoon sun itti jirtu yoo arge eenyu abbaa fedhe yaa'oo taa'e akka dhiisuu hin barbaanne ifa baaftee naa himte. Erga siyaanis wanti godhu hin jiru yookaan nama tokko badii irraan badii dabaluu osoo hin taane nam tokko badii tokko arge xiqqeessuudha. Amma namoonni hedduun karaa koomentiitiin akka waan mucayyoo tana an fuudhee harkaa qabu akka waan dhussee jiru maal wanni akkasii sun hin jiru jechaadha. Wanni akkasii sun hin jiru. Hundaafuu har'aa wanti qabattee dhufte maalidha? Gara waan haarawaatti nu ceesisii maal warroonni jettan jechaadha. Wanti haarawaa jiru mucayyoo bira jirtu jechaadha. Mucayyoon caaltuun bira jirtu warri caaltuu bira jirtu. Guyyaa lama akkas ni finnaan jedhanii osoo hin fidin hafanii anis itti aarii akkamitti akkana gootanii jennaan akka yaada keenya jijjiirannu namni nu taasise haadha sabboontuuti. Erga isiin gabbaatee waan akkana hattoota nuun jechuun waan adda addaa erga isiin waan nu arrabsitu taate karaa fedheenuu waan feete haa ta'u malee haadha sabboontuu biratti mucayyoon kun deebi'uu hin qabdu nullee itti fiduu hin qabnu maal kan jedhu aariidhaan erga mucayyoon tun fira isaanii taate hanga isin badde haawwannaa taatullee nutu gargaaraa jira. Obboleetti teennaa jennee itti mucayyoo tana halkanii guyyaa bira dhaabannee akka isiin iyyaanne gargaaraa jirra malee yookaan mucayyoo tana irratti akka waan nu bu'aa wayii arganne akka waan miidhaa wayii irra geggeessaaru waan gootee isiin haasa'aa jirtuuf kanaaf hin ta'u waan fidde haa fidduu karaa seeraatiin illee taanaan maalidha isii bira geessu kan jettu dubbattee turte. Anammoo jala deemuudhaan namoota biroolleetti erguudhaan caaltuullee dubbisaa ture dhugaa dhaqeellee dubbisaa ture. Naguma jirti mucayyoon arguu dandeessan guyyaa rabbi isin garsiise jechaadha. Arguu dandeessanii naguma jirti fayyaa isii jirti. Amma ammoo erga akkana jennee kaaneen booda isaanillee mana sanirraa bayanii bakka birootti galuudhaaf waa hunda tolfatanii jiranii. Waa hunda tolfatanii jiran jechaadha. Achi ba'aa jiran bakka amma jiran kana jechaadha. Kana amma an kadhadhee mucayyoo akkan agarsiisuu barbaaddu. Mucayyoo dura as fida jettee yoo natti mijaa'e as fida naan jettee turte hadha jechaadha. Rakkoon hin jiru. Viidiyoo uummataaf yaani uummata isii haadha sabboontuutiif osoo hin taane
ummanni isii barbaadaa jiru ummanni halkanii guyyaa mucayyoon tun akka waan biraa taateetti hubataaru kana agarsiisuuf mucayyoo tana bakka barbaaddeetti atis bira geessaa naan jedhanii turanii har'alleen dhufne garuu amma galgala kan naa bilbilanii bakka wayititti naa beellamanii bakka akkanaa jirra kootuu mucayyoo sitti garsiisnaa naan jedhanii anis akkasitti tole jedhee gammachuudhaan angara kiyyaan gammadaa jira. Maaliif mucayyoo tan haadha sabboontutti garsiisuu osoo hin taane kaayoon koo isinitti garsiisuudha. Mucayyoo tana wanti isin dhiphattaniif kun akka haati sabboontutti dhiphattu san jiraaf akka biraa jira kan waliin laallu ta'a jechaadha. Maaliif kan waliin laallu ta'a jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma an kun akkuma agartan qophaa'ee bakka jarri itti naa beellaman san dhaqee caaltuun wal arguuf yookaan wal dubbisuudhaaf deema waan haarawa isinillee caaltuu ijaan arguudhaaf deemtanii kan isinin jedhaa gammachuu guddaadha kuni tole naan jedhanii waan jiraniif jechaadha. Yoo isaan tole naan jedhan yoo danda'ame jechaadha haadha sabboontuu sanittis bilbilee kan wal dhaba qabnu kana itti bilbilee akka isin ta'u. Maaliif namoonni hedduun haadha sabboontuutti roorrisaa jirtaa isin dubartii waan taateefi waan akkanaati maal naan jedhaa turtan jechaadha. Kanaa miti jechaadha. Osoo isin dubartii taatee jennaan jalaa dheesse malee osoo dhiira taatee yookaan osoo dhiira taatee jalaa namni akkanatti hin dheessu silaa dubbiillee ofirra yoo harta harkaanillee dha'uu dadhabe osoo dhiira taate arrabaanillee taanaan dubbii hamaa namni namaan hin jedha jechaadha. Waan dubartii taateef kabaja isii qabuuf kabaja isinii qabuuf jecha hanga isiin arrabsitu hanga isiin waan feetina goota hanga isiin poolisa na fiddu manaa bahee jalaa dheesse malee isii tanaan waan takka hin jenne jechaadha. Ammoo namoonni tokko karaa koomentiitiin waan hin hubatin irratti wanti na arrabsaa jirtan mucayyoon ana biraa miti nama bira jirti. Anattuu yoo garsiisan isii sanitti garsiisuu danda'a. Amma isiitti garsiisuuf isiin taasgabbaa'uu qabdi jechaadha. Yoo isiin taasgabboofte fuudhee kunooti mucayyoon tun jechuu ni danda'a jechaadha. Hundaaf kana hundaa godhuudhaaf ani yaalii godhaa jira. Kana hundaa godhuuf yaalii godhaa jira. Gaafadhee jira. Kadhadhee jira tole naan jettee jirti asumaan warri caaltuu arguu barbaadan dhiyeennatti ni argitan jedhee abdii guddaa qaba. Garanumaan ana guroo baay'ee gammachuu guddaa qaba yaani aan isiin poolisaan na barbaaddeef osoo maaliif osoo hin ta'in mucayyoo tana itti garsiisuudha. An kaayoon koo mucayyoo tana isinitti garsiisuudha. Haati sabboontuu illee asumaan argitee yoo fakkeenyaaf mucayyoon tun waan biraa taateertettee waan barbaadaa taate akka isiin naga qabdu isitti garsiisuudha jecha. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya wanni gammachuun isinitti himuuf dhufellee tanuma warri caaltuun mucayyoon haadha sabboontuu biraa badde bira turte kasitti illee hin garsiisnu haati sabboontuu sunu waan fidde haa fidduu jedhanii aarii haadha sabboontuu irraa ka'anii caaltuma sanuu na dhossuuf deeman sitti garsiisnaa dura mana keessa finna naan jedhanii turanii yeroo nu naqabsiisne naan jedhanii amma immoo sitti garsiisna naan jedhanii naa beellamanii kunoo bakka isaa itti naa beellaman kanallee jedheenimu erga yoo naamichaa'e viidiyoo isinii waraaba mucayyoolee arginan viidiyoo waraaba dirqama jechaadha. Akkasin naa beellamanii gara isaanii deemuuf jira rabbi naa milkeessu naan jedha mucayyoolee yoo danda'amte isin garsiisna isiniin jedha. Kana warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa warri yeroo duraa dhuftan yaayyaa hoop subscribe godhaa yeroo subscribe gootan wanti angadhiise battalatti akka isin bira ga'uuf isin gargaara isiniin jedha warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taasisu. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.